goda taapillee dingahu nama baay'atu wallaa goda ammallee mee harka keessanii illee socho'aa rabbiin harka keessan keessa barakaa isinii haa kaa'u dafaati waa jejjedha dhimma waan jedhin jechuu keessan meebii mala nama daaltu sanumaaf dubbachuu dadhabe nama fulchaa isiniin jedha inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni isin beeku warra seentanillee nuti maallaqa miti yaadni gaariin gahaadha isaanillee sabiriitti gutaa diibii niyyaadha waannaan asuma ta'anii akkanatti nama dubbisuun kun siigalee keeyiriidha wallaahi ka maallaqa 10,000 kennu kan niyyaa gaarii nama kanaaf dhabee kenne sanii olitti herreegamaa fi sanii galee kanaaf isaanillee wanna gaarii nu yaadachiisanii jiranii wanta tokko jedhaniiranii namni galuuf hin galaa kanaaf amma gama wanna jennee sanitti deemnaa ككنف ربنا كأنه كون اللي عسى جوبا إسمه دلقا با إسمه قدّان أكرسيسه الرجال وانت إيه دكاتة كرش ممي أن والله كرش كون إبانة تكون تفكات تجارو ما لجنة أنا كبار ديكو بسونا بيرت تفكات شونتان هم إنسان قافتني في هم من هنقول رافا مجنة ولد تنف لكن تكو إشي أسيد إبوسو أرجعتني بكرات إبوسو أرجعتني ولد تيور افتوات إتي جبري ولد ولد تباي أتيت أربعة أكجد أميسان جتّاد أمله كرشين كوما إبانة مجاكنا يالتي دمت كناف كرشين كوما كودان ربين سي لا فيسه ملا كوستو كنو بريس والله وما دنيا أنتوني ننكني جت مالي of gadi qabani nasiihatan akkasitti kennan siigale kanaaf nama rabbiin duniyaa sibira kaa'e namni cinqaa keessa jirtu tanaan rabbiin tawassulaata deebitaani lakkoofsa tokko nu barreessi jechuu barbaadeen ina wanni isin beeku abdanaa silitti ammallee lakkoofsa tokko qarshii namni kuma kudhan kennata yoo jedhu kuwwan ka qarshii kumaa fi qarshii dhibbaa taa'ee miti siigalee miti ka qarshii takkaalee lakkoofsa tokko barreeffadhu والله أن كنتي قبل كيسة بفرد والباي وما سال دنيا تنا أباك كن في كن اللي وما كان بالرب بافد بركة كأبد اللي ربين بود سبركة أدا دنيا في تسجنمات أدا سبركة يبور سبرة فوق أكفي أكما فيا إسحاقن دنيا بافد بركة بور برا فوق يقال لي تكنا أن قبضن لا كوسة يوم تقالي مين بلالنا تدفتني نبلالنا والله نم يكنا سرطة أجركني dadhabbii nuti jirtu fi dhibee nuti jirtu sojaran argitanii wallahi baay'ee tokko garaa isin nyaata nuti hunduu dhibamaadha garuu wallahi dooratti galchan qabdan nu bira dhaabadha ankaawunti sirriidha Yoonaas Alam jedha Yohaannis Alam jedha ankaawunti barreessi Elsa ankaawunti nu barreessi gisee tokko jalatti ani waan isiniin jechuu barbaadu tokko jechuudha sirraa mucaan hoyi biyya baqaa keessa jira kaleessa harka namaatti bulee harka namaa jechuun akkam jedhee isinitti ofii kiyya keessan bilbilee arge jechuudha wallahi qarshii garaa isaatti nyaaturra qarshii 500 niyyate qarshii 500 sangalche jechuudha harka namaatti bula yoo rabbiin rakkoo tana keessaa na baase hin beeku jedhee qarshii ofii isaatiyyuu harka namaatti bula miidiyaa gubbarra ol ba'ee seenee dubbatee mucaan kun rakkoon isaa maali jedhee itti dawalee gaafadhe rakkoo isaa garuu an hubadheen jira rakkoo ofii keessa jiru sanarra qarshii 500 osoo harka namaatti jiru osoo tumaan dararaan itti jiru qarshii 500 niyyate rabbii jedhaati namni fayyaa qabdan nu bira dhaabadha jaalannee akkana dhaabataan jiru jaalannee osoo dadhabnu wallaan ofii kiyyaa kiniinii nyaadha ofii kiyyaa jechuudha ofii kiyyaa kiniinii nyaadha jaaladheetii miti wallaahi akkana taa'ee isaatii kana taa'ee isin hojjaasaa jiru jaaladheetii miti rabbii jedhaan ulaalina waan qabdan irraa nu bira dhaabadha wanda of gadi qaba waan qabdan darbadha ani sa'aatii kanatti ani qeerroon dadhabeera taa'u sa'aatii 5 sa'aatii 6 ta'aa jira namni guddaan kun wanni dikkaan as baase sa'aatii kanaan teessisan jiru isaan asirraa galchuu qabna ija keenya isaaniif hoyyoo kanatti hin teennu kanaaf waan qabdaniin qarshii kuma 10 meela kos tokko nu barreessa waan darbineef isaan deemanii nurraa rafanii nummoo turtii kan barullee rabbiin nagaan itti nu deebise barullee kabira dhaabannee qarqaarru asirraa sagantaa itti fufnee ka qarqaarru ta'a haga gaafa rabbiin mucaa kana nu fayyisuutti rabbiin nu haa fayyisu akkasuma jenna kanaaf akkana ta'anii nu laaluun qabani mee wanna rabbiin isin bira kaa'e wallaahi ka kiisii qabdu kan kaawwanti irraa qabdu ka ganaa mindaa nama jala daladdee ganaa mindaa 30 mindaa 29 siifa'u tanaanuu rabbiin nama jala dalaguu sirraa haa fuudhu ati nama dalasiisu rabbiin tanaan siyaa waffaqu kennadha asli fooloo irraa qabdineeti ani qaba dhaggeeffadhu amma akkanatti dhufu jedhi
aslii osoo dandeessee jechuudha. Aslii fi yoo rabbiin kan nama dandeessisu ta'e mucayyoo Faazigaa kan jedhamtu san jechuudha. Xiqqoo ilma namaatiif ni yaadu waan ta'eef jechuudha. Nama xiqqoo onneen isaa namaaf yaadu. Aslii yoo dandeenye keessaan itti dhandhee jechuudha. Keessaan itti dhandhee atillee itti nu barreessi. Amma har'a gargaarsa ho'iitu irra ture namni kenna ho'ii seenee gaafatee ture gargaarsa irra jira boru yookiin iftaaniin gargaaraa nuun jedhe garuu iftaanii tan osoo hin taane akka boruutti itti nu deebi'u atillee piroofaayilii nu dhifadhuuti mucaan kun yeroo muraasa qaba lubbuun isaa darbuuf jedhiti aslii keessaan atillee dubbisi anillee namatti ergee nama dubbisiisee jira osoo aslii nu dubbifte sheerii osoo hin taane osoo manuma dhaxxee nu dubbifte aslii barbaanna beektaa beeti beekamtii qabdalleedha gubatatti qabdullee beekaa baay'ee keessa dabartee jirta gisee baay'ee sin hordofa namni ibiddoo irra bu'ee gubata ofii san beeku immoo namaa beekta jedhee yaada aslii keessa maan rakkadhu itti naa dhaqiisin jedha. Rakkoon tokko hin jiru hin gaafadhamee ammaan tana warreen hin gargaara jettanii lakkoofsa tokko barreeffadhaa ol seename. Warreen hin gargaara jettanii lakkoofsa tokko giiftiitiin illee gargaaruu dandeessu. Giiftiillee push gootanii waan qabdaniin gargaaruu dandeessu. Dhaga'amaa sagaleen kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi sanya. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraattan baga nagaa qabaattanii obboleessa keenya kan dhibame haa fayyisu. Baay'eellee yoo dheeressuu baate waan muraasa akka yeroo kennan fudhannee fi galatoomii beeti. Namoonni baay'een beekamtii sobaa kanallee yoo qabaatan namoota dhugaarra irraa dheessaa jiru. Dhaga'aan jiranii. Beetti modeetarra kee dalagaan jiru barataa Jimmaa ka jedhu kanaafi irraa kaka'u sanillee naa gashime. Yoo bootaan hanqatan jalaa gadi bu'u. Qotimee yeroo fi Abdishaa. Beekamtiin gara laafummaa namaaf hin qabne homaan gootu dhugaa dubbachuu fi gaafa nama keenya dhibame nama keenya lubbuun gaafa rabbi lubbuu baase baati haa ta'uuti mallaqa barbaachisu immoo wal bira dhaabataa gaafa hin jiraanne beekamtiin akkasii faayidaa inni qabu hin jiraatu yoomillee ati galatoomi yeroo itti nama akkaan miidhame nama daqiiqaa fi sekendii keessa lubbuun isaa yoom baa jedhee namni eegoo dhufanii namni bira dhaabatee hin gargaarre ati nama hedduuf gaafa ati yeroo kan kee aarsaa gootee gargaarsistu si argaa turre si waliin illee gargaaraa turre kanaaf guddaa galatoomi jechuu barbaada. Itti aansee namoonni as jala jirtan dhugaa dubbachuu fi yoo wal bira dhaabanne qarshiin kuni guddaa fakkaata waan qabnurraa gaafa walitti bubuusne ammoo umaa miti nama baay'eetu jira namni saba kana maqaa dhaatee jiraatu nama hedduutu jira qarshima takka osoo buuse miiliyoonni tokko waan salphaa miti jechuu barbaadeeti. Kanaaf namoonni waa gochuu jirtan hin tuffatinaa waan gochaa jirtan qarshii 100 haa ta'u qarshii 50 haa ta'u iddoo kaanii cufti waan taateef hin tuffatinaa jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf bosonni Oromiyaa qarshii nama daaltuu jechaa ture simma daaltuu osoo hin taane namoota kaawwaniif kaka'umsa taati umaa jechuu miti waan qabdurraa qarshii kennite ifa gootee yoo hagana kenne jetti umaa jechuu miti namoota kennuuf hawwii qabaniif fedha qabaniif kaka'umsa ta'a birriin wanti nu kenninu kamuu deeggarsi nu kenninu kamuu isaaniif tuffii miti sababni isaa wanti salphaan fuula namaa naman dhaabu jira dhugaa dubbachuuf beetiin dura kaastee turte anis harmee kiyya osoo taate waan ta'e rakkoo kamuu seenee yoo halkanii guyyaallee hin dhaabadha taate akkasitti rakkoo sana akka fuula namaa hin dhaabanne godha malee akkanatti dhufanii harmeen keenya noofoo taa'uun salphina guddaa jiran nuun keenya tokkoon keenya qarshii 10,000 5,500 15,500 hanguma qabnu 100 takka illee osoo taate isaaniif tuffii miti jechuu barbaadeeti an baay'ee dubbachuun barbaadu anis waan qabu irraan qarshii 15,000 isiniif galchaa inshallah. Rabbi siyaa kennu abiibee kiyya rabbiin bakka siyaa buusu walaa dabalee siyaa kennu wallaahi nu sababaadha jenna malee garaa isaanii rabbiin beeka sii gale yaa Allah.
akkasiiti namoota niyyatanii jedhanii gadi buusuun ati waliin gargaaran Galmeessi Ayyee akka goonu anis as jala turuu nan danda'a. rakkoon qabu bakka itti deemtetti wallahi rabbiin si faana deemu. anillee galmeessi waan harkatti jedhii galmeessi akkaantiin kana sumarra jiruumi. Kun akkama sirriitti. deebisi. Okay. Follow kee deebisi. Risiitii keessan na ergita. Faale aboollaahi nama kennitan mara keessa rabbiin isin faana Naa akka itti jirtu. nabe fatii ana dubu nyaan jette fooloo na gootee jirta. Follow si godhee jira waan ta'eef risiitii keessan na ergita. Follow kee deebisi jechuudha ishee. Abdulla qarshii 15,000 bosona Baalee dhiifama barayyoo san shabakatu ganna darbe adaawaa kennee ture. Rabbiin daran bakka si haa buusu habiibi kiyya. Isallee galmeesse fu'ee dubbadhu. Ayyee wanta jechuu barbaade egaa dubbii fuuleen gabaabduu dhumatti tolti jedhanii egaa wantas ta'aa jirruu fi haasaa dheeressuutu hin taane waan as ta'amaa jiruuf sun hundinuu quba qabdu waan qabdan irraa ol seenaati. Ammallee beetii nama si gargaaru Fatiyaan Abdiishaan inni ga'a. Warri waan iyyatee ni keteetuma gada bu'u namni Oogustiin heddummaatellee ni dabbarama waan ta'eef warri jala teenya taaf goona. Anillee xiqqoo isaatii irri waan natti ga'e egaa biyya namaa jirra inshaallah. Obboleessa keenya rabbiin isaa fayyisu. Haadha keenya rabbiin aafiyaa isaatti deebisee isin haa gammachiisu. Egaa tu haadha keenya ta'e nu hundinuu akka taanu ni beeyna silaa hin rafnu. Egaa waan hin jedhu hin beeku wallaahi namatti dhaga'ama inshaallah. Akkaantii illee qabadhee jira inshaallah kanas waan ta'e beetii ta'u Fatiyaa ta'u isiniif hin darga keessaa. Ayyee haadha kiyya rabbi isin haa gammachiisu rabbiin fayyisee isin haa gammachiisu. Fuad follow koo deebisi rakkoon qabu ishee sin na dubbisi. Waan nuni jettee asirratti galma qabachuu barbaanne yoo rabbiin nu laafise qarshii 100 guuruu barbaanne sa'aatii kanatti. Kanaaf isaan illee kennanii anillee qarshii 100 wayii kennuu barbaanne guuruu fi qabna waan jedhamu kan akka carraa yoo sadaqaalee himuun hin taatu akka shakkitu ta'e namni irratti wal haa dorgomuu fi nu himuu dandeessa nu himi meeqa kenne rabbiin bakka si haa buusu. Wallaahi qarshii shin jettanii tuffatina sii galee miti. An dubbadhee jira bara shabakaa keessatti tarii. Shabakaa kiyya Wanna kita malee. yoo galmeessitaan bareeda. Dubbatee jira fu'ee kadir 5,000 niyyate. Kunoo galmeessee jira wallee 5,000 niyyate. Abduu tamma kan bosona Baalee meeqa si Ayyee nagaatti naa bulaa inshaallah. Bilbileellee isin hubadha inshaallah. Koo isaanii eenyurraa isin birsii bira jiraa meefatiyaa? Nurraan badina kennina jettanii asiin nurraan badina kootaan jabeessa yaadaan jabeessa. Nutti deebi'a. Follow na gaafadha. Suuraa iluu kan jedhu kun namni isa tokko wallaahi galatoomi. Suuraa iluu kan jedhu keessa nama follow na gaafate fatii akkaawuntii naaf ergii 3,000 jedhe. Suuraa iluu kan jedhu kana naa galmeessatillee. Waliin jiraachuu barbaanne immoo jalqabatti hanga hiyyattan barreessuu dandeessu. Dhiira akkanaa kana feena wallaahi nama akkana jagna kana aba wallaahi rabbiin ammallee dabalee sitti haa kennu wallaahi waan ati yaaddee dadhabdee olii rabbiin si haa ga'u fandii ati hin beekne ka ati hin yaadiin ka namnuu si shakkin wallaahi rabbiin idana bakka isin haa buusu isinii galee miti aamin jedha niyyaa tola ka dhabbee kennu dhabbee ka qabaattee nasiyaan hin kennisin jettee si dhoggitellee aamin jedhi. Rabbiin yoo ati kanaaf aamin jette rabbiin malaayikaan siifillee aamin jetti kanaaf wallaahi namni kennite kana rabbiin argitee wanta silaa karoorratti qabdu irraa dabsitee anillee tarii gaafa wayii akka rabbiin akka itti ba'u malee akka itti galu hin beeku gaafa kanaaf anillee jettee duutillee aganuma jettee kennataa jirta wallaahi wakka ati irraa murtee bakka kana buustee kennaa jirtu kana rabbiin dabalee bakka si haa buusu jecha namni deemtanillee rakkoo miti nurra maallaqa kennini jettanii nurraan fagaatina yaadaan nu jabeessa namni waliif qoricha kanaaf namni biraallee namni jagni akkanaa kun lakkoofsa tokko nuu barreessi ka qarshii kumaallee ka qarshii shanillee. Maalaan jettee? Fatiyaan maal barreessinaan jettee? Suuratti iluu kan jettu keessan fooloo na deebisfatee jettee dhiira ta'ee dubara ta'een beeku.
kuma sadi jedhee jira. Tole. Rabbi Saadee yaasid kan kana qoy wal seetu. Soorratti bakka fuutanitti rabbi isin haa kennu rakkoon karaa namaa isin hin dhaabini fayyaan isin hin argini dhukkubsatinaa hin rakkatinaa dhugaa rabbi. Namni dandeessanii wallaahi Ayyee ambayyaa asinirraa ayyee nagaatti naa bulaa hundi keessan. sagalee fuudhee Weeko jala fakkaattiin sun jala ture ossa galchina bootaa yoo qabaanne bosona baalee maashaallah isin jaalana wallaahi nama kan yaadan. Maallaqa bichaa miti inni akka barbaannu yaada gaarii barbaanna. Kanaaf kan ergatte sun saadee yaasadi gadi os harkise kootu seen. Namni biraallee nu barreessa. Rabbiin bakka si haa buusu. Bosona baalee dubbachuu qabee ture dugda kan qabne bosona baalee dubbadhu Dubbadhu sanyiitiya. bosona baalee. No, jechuun naa jijjiiramuuti deebarolla. Maaltu Bakka si jiru jijjiiramu raachita jedhee? jijjiire. Bakka jiru kanarraa achi jijjiiree amma isinii dabarsade. Okshiina biraata gaafate isaa wajjin Maal yaadaraa kiyaanillee irra fakkaalee kinuu mana kootti giddaaji kuma 100 jaamiti hanga qabdu asinatti himini naafaa guutuuti. Lakki naa fudhatuuti dasiinjedha walirratti. Ligid baankii irratti deebisachi onaa ol tole jedhe. Azar baankii irratti yaaltan rakkoo miti boru nu dabarsitani wallaahi rakkoon hin jiru anshiruu biyya tola. Irriba dhokkite abbooyitan nurraa baatuudhis. Wallaahi. Oi takke teelee baankii moo maalidhaan? Teelee baankii moo maalin? Teelee birrii illee ni jira moo maal jettanii yaa? Injira. Lakkoofsi injira. International FMB bakka mararraayyuu ta'uu danda'a. Na dide garuu Nigid baankii irratti illee jijjiiradhee naan dabarsaadhe na dide yoo tole naa jedhee kama Itoophiyaa irra jijjiiree jirraa isiniis dabarsa. Naa deemuu dide garuu isin. Okay, rabbiin si haa kennu. Habiibi kee rabbiin si haa kennu wallaahi. Dabalee si haa kennu. Saadee dubbadhu. Meeqanuu iyyattee nuu dubbaddu bareedaa kun? Silaa ta'e bareeda.